Dargaggoo Margaa Warqeessaa kan dhalatee guddate godina Wallagga Ba'aa aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti yoo ta'u, barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa akkuma xumureen gara Yuunivarsiitii Hawaasaatti imaluun barnoota digirii jalqabaa isaa muummee barnootaa maandisummaa qonnaaf makaanaayizeeshiniin baratee jira. Digirii isaa lammaffaa immoo barnootuma kanarratti beekumsa meeshaalee qonnaaf qabu irratti da'achuun maandisummaa maashinariitiin eebbisamuu dubbata. Giddugaleessa qorannoo maandisummaa qonnaa Baakkootti qorataaf qindeessaa ta'uun muuxannoo hojii waggaa 13 qaba. Meeshaalee hojii qonnaa ammayyeessan hedduus dhuunfaaf miiltowwan isaa waliin ta'uudhaan hojjechuu sagalee Ameerikaatti himee jira. Meeshaa qonnaa inni miiltowwan isaa faana dhiyeenyatti hojjete waliin haa ilaallu. Meeshaan kun kan yeroo tokkotti lafa qonnaa qophaa'etti bo'oo baasaa achumaan sanyii qamadiif xaa'oo wal faana facaasudha. Margaan ni ibsa. Yoo kana keessumaayyuu oomisha qamadii ol kaasuu keessatti karoora biyyattiin qabattee jirtuu fi akkasumas akka naannoo keenyatti bal'inaan itti deemamaa jiru kana keessatti rakkoo yookaan hudhaa qamadii facaasuu waliin wal qabatee jiru akka giddu galeessa keenyaatti qorannoolee garaagaraa taasisuudhaan maashina qamadii sararaan facaasu yeroo ammaa kana giddu galeessa qorannoo maandisummaa qonnaa Baakkoo keessatti kalaqamee jira jechuudha. Maashina kana waan adda taasisu Margaan ni dubbata. Maashinni kun yeroo tokkotti qamadii fi xaa'oo yookaan sanyii fi xaa'oo sarara 8 kan facaasuu danda'uu fi isa kanaaf immoo akkaataa rikamendeeshinii agiroonomistiitiin per hektaar yookaan hektaara tokkotti hammi sanyii hammam faca'uu akka danda'uun kan sirriitti kalibireeshinii isaa hojjetamee fi booyiin bishaan keessa yaa'u akkaataama dhiyoo kana rikamendeeshinii kanaa wal qabatee ba'een yookaan akkaataa warra agiroonomistii rikamendii godhaniin booyiin bishaan keessa yaa'u hamma bal'inni isaa hamma saantimeetira 30 fi sanyii walirraa fageenyi isaas haaluma sanaan kan hojjetu yommuu ta'u, egaa wanti kun tiraakteraan hojjeta. As keessatti pilaantaroota jiran irraa kan adda isa taasisu tiraakteraan harkifama akkasumas tiraakteraan baatamee bakka bakkatti geejjibsiifamuu danda'a. Kana dabalatti meetiriingi makaanizimii yookaan safartuu yookaan sirna sanyii facaaftuu ishee humna PTOtiin yookaan PTO tiraakteriitiin akka naanna'uu danda'uu fi yeroo hundumaa gaafa PTO sun naanna'u wal sanyiin yuunifoormitii yookaan immoo haala wal fakkaataatiin lafa maasaa keenya irratti akka faca'u taasisa jechuudha. Margaan haala maashinichaas akkasitti ibsa. Maashinni kun paartishinii lama qaba. Gam tokkoon sanyii naqna, gam tokkoon immoo xaa'ootu naqma jechuudha. Egaa yeroo tokkotti naannoo kiloogiraamii 50 ol xaa'oo akkasumas kiloogiraamii 50 ol sanyii qalli deemsa tiraaktera keenyaa akkaataama sila kaaseen akkaataa agiroonomistoonni hektaara tokkootiif keessumaayyuu qamadiin bona faca'uu fi ganna faca'u hektaara tokkotti hamma kana jedhanii kan isaan kaa'an sanatti reettii sana keessatti kan faca'uu danda'u jechuudha. Egaa sana jalatti maaltu jira? Gama kanaan kan jiru kun humna tiraaktera irraatii dhufee naanna jechuudha. Gama sanaan PTO shaaftii yookaan kan tiraaktera irraatii itti hidhamu jechuudha. Inni kun rooteeshinii isaa gara horizontaalitti konvertii erga godhee booda haala kanaatiin sirna facaaftuu sanyii yookaan meetiriingi makaanizimii kana inni naannessaa. Maashinichi hektaara tokko irratti sanyii kiiloogiraama 128 hanga 140 kan facaasu ta'uusaa dubbachuun sanyii harkaan bittinneessuun facaafamu hambisuurra darbee qisaasama sanyii akka xiqqeessullee himeera Margaan. Kunis dadhabbii qonnaan bultootaa salphisuurra darbee kan oomishallee dabalu ta'uu dubbata. Maashina kana hojjechuuf waan isa kakaaseef beekamtii ittiin argates yoo qabaate gaafannee yeroo deebisu. Haala qabatama qotee bulaa keessa jiru rakkoo jiru irratti hundoofneeti kan hojjetamu jechuudha. Isa kanaatiif kaka'umsa kanaaf kan nu taasise keessumaayyuu rakkoon kana wal qabatee jiru bal'aa waan ta'eef yeroo baay'ee qorannoolee hedduus kan gaggeessinu haala qabatama rakkoo qotee bulaan farkaa qabu irratti hundoofneeti hojjenna waan ta'eef dhimmi kun sadarkaa giddu galeessaatti inisheetii ta'ee deemee sadarkaa Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaatti immoo appruuf ta'ee baajenitti qabameeti kana akka hojjennu kan taasise jechuudha. Kanaaf isa kana beekamtis yookaan haalli appruvaaliin wanta kana akka hojjennu taasises gama Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaati jechuudha. Maashiniiwwan biroo kanaan dura giddugaleessa qorannoo maandisummaa qonnaa Baakkootti miiltowwan isaa faana ta'uun hojjete irrattillee waan jedhu qaba Margaan.
yeroo ammaa kana rakkoo qamadii sararaan facaasuu keessatti jiruu fi keessumaa immoo yeroo dhiyoo asitti oomisha qamadii wal qabatee oomisha idilee yookaan kan ganna oomishamuun alatti qamadiin bal'inaan bona oomishamee keessumayyuu galii qotee buloota qonnaan bulaa dabaluu fi keessumayyuu rakkoo kana furuu wal qabatee kan jiru facaasuudha. Facaasanii immoo bishaan obaasuun baay'ee rakkoo waan ta'eef isa kanaan rakkoo kana furuuf qamadii sararaan facaasuu dabalaan booyii bishaan keessa ba'ee dhuguu danda'uu fi akkasumas bishaan kan qusatu keessumayyuu yeroo bona kana rakkoon bishaanii wal qabatee walitti bu'iinsa adda addaatu uumama waan ta'eef dabalataan immoo qotee bulaan yeroo bishaan obaasu itti gadhiisii yookaan flooding irrigation kan jennu obaasa waan ta'eef sun immoo ooyiruu sanarratti yeroo dheeraa booda rakkoo waan fiduu danda'u. Isa kanaaf haalli bishaan qusatamee fi akkaataa barbaachisummaa sanaatiin booyii baasaa sararaan facaasuu kan danda'u maashina wiitroo pilaanter kan jennu giddu galeessa keenya keessatti madaqfamee yeroo ammaa kana haala gaarii fooyya'ee qabatamaan ooyiruu qonnaan bultoota irratti yeroo itti agarsiifamee fi faayidaaf kan oolee jechuudha. Maashina hojjetame kanaan ooyiruu qonnaan bultootaa irratti qamadiin bonee facaasamuu eegaluu dubbatee jira dargaggoon kun. Meeshaa kana baay'inaan hojjechuun gatii madaalawaan qonnaan bultoota biraan ga'uuf yaaduu himuun dargaggoota biroof illee carraa hojii uumuu danda'a jedha. Maashinoonni garaagaraa kun gatiin isaanii baay'ee ol ka'aa ta'uun isaanii beekamaadha. Haa ta'u malee wanti ammasitti ilaallu kun maateriyaalotuma biyya keessatti yookaan immoo sadarkaa biyya keessatti argamanii fi gabaa naannoo irratti argamanii fi asumatti hojjetamuu danda'anii waan ta'aniif wanti kun babal'atee illee dargaggoonni kanarratti gurmaa'anii hojjechuu danda'anii wantootuma xixiqqaatiin deeggaramanii kun galii isaaniillee ol kaasuu danda'a jechuudha. Biyyattiin bara kanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 irraa jalqabuudhaan qamadii biyya alaatii galu hambisuun gara alaatti erguudhaaf qamadii waggaatti hamma yeroo sadiitti oomishuun oomisha ol dabaluuf akkasumas galii argamu guddisuuf karoorfattee akka hojjetaa jirtu ibsamaa turee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.